Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf jira jirtu isiniin jecha Firaanki ajaa'ibaa qabadhee isiniin dhufe. Firaankiin kunis maal jechuun keessan hin oolu. Joota karatti Firaanki ajaa'ibaa dalaguuf hin deema. Mucayyoon tun biyya jirti. Torbee tokko akkas naaf fakkaate. Haa gara biyyaa galteetiin hin jette abbaa warra isiitiif walii gallee. Firaanki ajaa'ibaa irra dalaguuf hin deema. Firaankiin sunis maali? Dhiyoo tana gara biyyaa galteetiin hin jennaan inni maatii kiyya bira dhaqii siin jedhee akkamitti maatii kiyya bira dhaqi siin jennaan diddee kaatee hayyama kiyya malee gara obboleettii tanteetii deemtaa maatii kiyya bira tartee akkamitti obboleettii tantee bira dhayitaa osoo maatii kiyya bira hin dhayinee bakka siin jedhee diddeetiniin gara ofii barbaadde deemtaa kanaaf jalqaballee hin galin jennaan diddeetiniin galte jedhee abbaa warra kan keetii akkamitti ajaja isaatiin ala gari baa deemtaa waan abbaa warra kan keetii isin jedhe akkamitti fudhannee jedhaani waan isin jettu kan walii ilaalota amma dhumaatitti na waliin tura na gaafadhu naan jedhe maal jettaa kanarratti ati immoo akkamitti olii gad deemtaa warra kiyya dhaqee arginne isin jedhe akkamitti hin dhayne jedhaani sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha amma gara biraantii keenna tiseenna ni bilbilaa fi waan isin jettu immoo kan walii ilaalota hamma dhumaatti na waliin tura isiniin jedha. بالبلاي فجرة هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجايا جرتو جرت أبيفتو كم أنا أقول الحمد لله كم والله الحمد لله كم يكلين سبيا ما فكرت ما شاء الله دركين كان كم وصلت للقا هذا من كم والله ما جت وريت الحمد لله كم يصير والله نجا الحمد لله كم يكلين سي تربية جو كاتنا فكرت بياتك ولا بس يا ما شاء الله كلين كم ولا فرتني ini pada waktu agar ulik mematahkan jam garuno serta agar untuk perlen garu bisa yang makai taruh balewan itu dia kemana lah orang wallah begini nanti jechuun yaa biyya namaa waan turteef sanii fi qilleensi xiqqoo si jijjiirame. Kada wallah nanti jadi awal buka kapten tidak wallah Wallahi reefuma waliin haasofneetiin hin jenne garuu beekta aara qaba. Wallahi eenyu si bira jiram adda jirta moo na wajjin jirti namarraa siqi jechuu yoo nama bira jira na yoo warra si bira jiraatanii adda naa soosiisi. Ayyee erga jiraatte bareedaadha. Beekta ayyee inni jalqaballee hin galin jennaan inni diddeetiniin argitee akka galtullee fedhiin qabu galumala jetteetiniin kaateetiniin galte erga galteetiniin jette immoo ani harmee tiyya bira dhaqiitii harmee tiyya dubbisii jedheeni waan an jedhuun diddeetiniin eshinaan jettee kaateetiniin argitee maatii kiyya bira tartee maatiin kiyya karamarra jira isaan bira tartee warra argitee obboleettii isii bira dhayitee lafa sa'aatii tokko achirraa fagaatu deemtee obboleettii isii bira dhayitee telefoonni isii immoo hin dalagu samoonii na dhukkubaa naan jetteetiniin turte kana mara argitee osuma isii dhukkubu kaateetiniin bakka turkiin hin jirre baadiyyaa deemtee marii kiyya malee bakka kana deemaa akkana naan hin jenne waan hin godhe jedheen dhiisteetiniin garibaa deemtee kuni maaliif akkana ta'a argitee yoo marii namni har'aa waliin dhageeffanne booda immoo yoo walitti dabalameetiin argitee bakka tokko jiraate bultii wajjin ijaarateetiin akkamitti waliin deemuu danda'a mee gaafadhu wanni kun immoo argitee waliin nu dhoofu yoo kan barbaanne taatellee argitee asumatti addaan dhaabbachuu wayyaa naan jedhe kanaaf argitee saniif si bilbile. أعوذ بالله والله نقول تكادي من جروكي أولي كنو ورمساني برجران akkas naan jedhe inni jechuun obboleettii bira deemtee jecha waan an jedhu hin dhageettu. bilbileen jiru mala lame walla na bilbileen jiru bilbili samuanda walla ni bilbili na mugiya dingada da wali fi akka awara bira daqi lari nan jede shifideni ana sababa sani fi kai bale saki ubaki ya dewe dufe Aye, amma inni maal jedha beektaa
waytan dhaqi jedheen hin dhayne amma kun fedhii kiyyaa miti fedhiin kiyyaan alatti dhaytee garuma deemtetiniin deebiteetiniin amma dhayte malee waytan jedhuun akkamitti diddee amma fedhii ofii deemti. Namni argitee ajaja abbaa warraa odoo gaguuttu taate jalqabuma dhaqii waytan jedhee san dhayte obboleetti bira jedhan malee hangara isiin deemtetiniin deebituuyyuu hin beeku eessa akka isiin deemte eenyu bira akka isiin deemte odoo obboleetti birallee taate naan mari'achuu qabdi abbaa warraati isiitiin mari'atteetiniin deemuu qabdi malee oluma kaateetumaan calistee deemuu hin qabdu. Ajaja maatiitti yoo ka deemtu taate argitee an homaa irraan qabu jechuudha waan an jedhuun dhaga'uu qabdi malee maatiin bultii kiyyaa fi keessii keessa waan isaan seensu tokko illee jiru anaan alatti immoo isin calisteetumaan ol kaatee gara barbaadde deemuun kun jechuun uummata akkanan godhu jechuun bakka akka waan ofiin bultuuti naan jedhe kanaaf argitee waan akkasii yoo dalee atillee dogongora guddaadha. Jechuun maatii kan keetiin beektaa maatiin wanni maatiin murteessu hin jiru wanni murteessu siifi abbaa warra kan keetitti waan inni siin jedhe ati immoo waliin marattanii isin lamaan bakka kana dhaquu barbaadaa maatilleen immoo warra isaa bira hin dhaqee wanni siin jedhe tokko hin jiru maaliif jalqabaa jaalataniitiin hin jennaan argitee isin akka waliin bultee jaalataniif jaalannaan isaanillee si jaalataniitiin oduu isaan illee jaalachuu baatan immoo ati erga isa jaalattee isatti ka dabalamtu taate haadhaa fi abbaa isaa dhaqeetiin ilaaluun dirqama kan keeti maaliif yoo isaaf haadha abbaa silleef haadha abbaa waan ta'eef dhaqxee oduu inni sin jechuu baate yoo osoo inni hin dhaqees sin jedhuu baate ati hin dhaqa jetteetiin dirqamaan dhaquu qabda maaliif inni illee lafaan baanee namarraa ba'e waan ta'eef. Warri isaanii dhufanii jiranii na bira bitaa warri amma dhiyoo kana dhufanii lama deebi'an haati jechuudha. Ayyee. Akka guutumaan jedhanii lama deebi'anii jalqaballee ijoollee hundaa achi dhufanii bakka lammata mootii jaruma lamaantu dhufee mucattii isaanii qabatanii dhufanii dhufnaan immoo kootu an jedhanii ani dhufa ishee jedheen amma immoo sababa saniif ka'ee kaleessa deeme wallaa. Barama dhaquun barba. Dhaqee isaan bira jira namni isaan saaloonii jedhamee itti siigaluun amantaa ishee anatti jiru. La. Yeroo sirriitti dalageessi gara biraa isa deemti jedhee na shakka inni akkanatti bi'an. La. Isaatti qaban na shakka waan amanee hin jiru. Jechuun atama laal jechuun bakka kanattuyyuu amma maasitu haasaa jira miti amma dogongora guddaa haasaa jirta maaliif beekta obboleettii tante irratti bilbilettee telefoon kan keessa jennaan obboleettii tante gaafannaan akkana aabbootu akkanatti isii bira deemii torbee takka achi dhaqi qilleensa fudhadhu isii bira ture illee si yaadda jedhanii aabbootu ergee kanaafi ati calisteetiin argitee yoo irratti bilbilte telefoonni kan kiyya yoo irratti bilbilu telefoonni kiyya hin dalagu inni jennaan achi deemtee jirti kanaaf yoo bilbiltellee hin dalagu internet turkiin hin jiru jettee ni beektaa mucayyoon kaataan maasoftuu fi mucayyoon itti himte garaagarummaa qaba beektaa tokko miti kanaaf ati yoo sanillee taate jalqabummaa waan maraa waliin marachuudha isii birallee maa deemtee jedhee sin dorgu inni. Ani kasih jedhan jiru anjing bermati. Barama ama gafate jira beta. Gafate jira beta am wallabin ke TV keessa beta sanii miti bar amma deemtee obboleettii ofii bira deemtee achi turtee torbee tokko haga torbee tokko anis telefoonni isiin dalagu amma deebitee argitee gara barbaadde deemtee obboleettii isii bira deemtee jecha malee ani hin beeku naan jedhan malee ani hin beeku obboleettiin naan jedhe kanaaf hangara isiin deemtee hin beeku namni immoo argitee nikaaya namaa qabuun jaartiin namaa kabajaadhaan warra ofii bira teetti bakka abbaa warraa erga dhayxeetiniin walii maratanii yoo kadheetus taate yoo kadheenis taate walii galteedha waan tokko dalagan malee callisteetumaan ol kaatee garuma argite kaatee deemuun akka shari'aatitti illee wanni kun waan ta'uu miti abbaa warraatii fi haati warraa wanni wal jalaa dhoofatan tokko illee jiru isiin immoo kaatee yoo deemtu akka nama argitee namatti hin dabalamini akkuma argitee nama maatii ofii wajjin jiru yoo isiin dalaydu kana ani borumaafuyyuu argitee abbaa warraatiif nan hedduu borumaayyuu nama argitee na wajjin bultii ijaarrateetiin karaa dheeraa deemuu barbaadu natti hin fakkaattu kanaaf mee ati rakkoo isii waan isii duuba jiru waan isii yaadde addaan baasitii na gaafadhu naan jedhe.
akkuma dhufteen deemte jedha barin. Akkana wallahi lamana keessatti kan keessummaa biraa kun wallahi gaafa immoo warri isaanii lammata dhufan kanas keessummaa mana guutuudha jechuudha. Warri maal jedhanii yommuu kayin wajji biin molaattee deebitaa waan keessi argisiifnee dhuftaa minamina naan jedhan. Allah fachaan nyaata sardamuu keessummaa ofirraa galchaadhaan keessummaa hedduu waan jedhaniif keessummaa san ofirraa geggeessadha isaan geggeesseerraa. Kanaaf immoo amma isaan dhufeedhanii bilbilallee bakka naniin sababa isaan kadhee achii deemuu dhaquu danda'e jechuun namaaf na shakka. Immoo yoo dhaquu dhaqqabannaa bira jechuudha obboleettiin akka jirtiin isitti mee. Akkasii dawwalii gaafa dawwallaan isillee tanarratti tattee isiin guyyaa nama sadina bira buustee galuu deemte. Akkasi kanaaf. Malee mana isii dhaqee hin jiru. Garuyyuu gara fuulduraatti dhaquun hidha inshaallah jechuudha. Kanaaf amma tillee dhaarin jedhe ani prank Prank. dha wallahi. Akka takkasin goone illee hin beekna. Haadhisaa kana garaan nyaatu wallaa isa caalaa jechuudha madhugamatame akkama biraan fide jettaa miti isa caalaa haadhisaa kana garaan nyaatti jaartii wallaa haga biyyatti hin beekne amma kun waaqa itti dhufe kana natti dhufanii natti deddeebi'anii akka ijoollee daa'imaa waan hunda bitanii naa fidan jechuu galuufi namni biyya ormaatii galitti wanta akkanaa kana barbaadaa minaamin jedhanii waa hedduu bitanii naa fidan jechuudha. Akkasi wallahi jechuun biraankiidha amma biraankiidha. Amma warri dawwalanii kootu minamina jedhanii warri kennallee dawwalanii har'abee tareefuse dura jechuudha maaf hin galee keessummaan intaratti koottudhani isaan immoo torbee eetii naan jedhan nama kisa bira isaan bira dhaqe natti qalanii na nyaachisanii uummata achitti natti dhufaa warri fira isaa jechuudha warri isaanii kanatti. Amma kun warga nama ka'ee shuullutti edee galaa. Dhageetta amma jechuun wallahi amma biraankiidha wallahi dhiifa manaa godhe innillee waan amma siin jedhe kana mara isaatu waan isarraa inni jedhee miti yookiin immoo waan isarraa bahee miti garuu biraankii sirra dalaguudhaaf waliigalleetumaan isaan mari'anneetumaan biraankii akkana jennee irratti dalaginaa jedheeni itti mee jennaaniin hayyeetulee bakka rakkoon qabu akkas goonanaan jedhee isallee waliigalle yoo isiin amma narra cuftee hin cufti hin sardamti waan taateef sitti bilbiluun mala telefoonaa jalaan kaasanii yoo isiin bilbilte irratti cufi jedheeni akkasitti waliigalleetiin hin jirra kanaaf biraankii sirra dalaguuf dhiifama guddaa siin jedha. Tele amma daawwattoonni kiyya silaalaa jira waan ta'eef dhiifama naa godhe. Dhiifama sii godhee jira. Ayyee hedduu galatoomee dhiifama naa godhuu kan keetti ishee kanaaf garamaan dhiifama naa godhe akkasii siin jedha. Ayyee galatarraa. Ayyee hedduu galatoome. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaf tuuba. Biraanki ajaa'ibaa yoo dhiyoo gara biyyaa galtirratti dalageetiin hin jira waan isin hin dalageen bakka isin hin dhaqeen dhayite waan isin hin godheen immoo goote jedheen biraanki ajaa'ibaa irratti dalagee kanaaf like share subscribe gochuudhaan ni bira dhaabbadhaan yeroo mara dhaamsa kooti akkas isin hin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti turtii gaarii isin hin jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.